gurbaa kana wajjillee walitti sinfidee gurbaan fulleen uummata kiyya xiqqeessee hagammaan tana ajandaa kana dhossee asiin ga'uu kiyyaaf dhiifamummaa jette uummata kiyya ammoo waan jettee araarfattu sibbe hagammata kan kee. Dhugaas keessa jirtu asa jedhu muka nama korsiifne yaanii mire dhugaas keessa jirtu sama baasee uummata kan kee araarfadhu fayyifadhu. Ayyee rakkoo hin qabu. Kanaan durallee viidiyoo hojjedheen ture ammas immoo akkuma kanaan dura viidiyoo hojjedhee moodiitarri mana kiyyatti uummata Wallaggaa arrabseera. Anis Wallaggaadha. Anis isin hojiin arrabsame. Ani gurbaa kana hojii relationship biraa qabaadhe yookiin immoo hariiroo biraa qabaadhe akkuma nama tokko TikTok irratti baree keessaan isaas hawaa waliin haasofnu hin qabnu waan biraa. Innaa gaafa sana barreeffama sanaan hin argine warra gastii kiyyarra jiru kan argee isin argitanii natti dubbattan yeroo sana mo'itii qabadhee dawwalee fi maaliif akkas goota yoo arrabsuu barbaadde nama dhuunfaa hin arrabsitu maaliif kana hawaasaa arrabsitu nuunis Wallaggaadhaan anis itti dabaltee na arrabsaa jirtan jedhee innaa namni kun maal si galchee zimma dhiminaa minti jedhee. So kanaaf ooluma ani kan hin baasu dhiiseef dubbiin kun akka inni hin babal'anne gatiin ajandaan kun akka inni dheeratu hin barbaanneef malee waa biraa fi miti hawaasa kiyya immoo kanaan duras dhiifama gaafadheera. Hawaasa kiyya yoo dhiifama gaafadhe wanti na saalfachiisu hin jiru ana. Dhiifama nama gaafachuun kabaja beekumsa. Kanaaf manni Wallaggaan biyya warqiiti, biyya hayyuuti, biyya beekaati. Nunis achumatti dhalannee guddanne. Kanaaf sabi keenya mana kiyya keessatti moodiitaraan arrabsamtan koomentiidhaanii dhiifama bakka nama sanaa bu'ee amma nama sana bartaniittu namni sun dhiifama sin gaafates dhiisessa kana hin beeku waan garuu bakka nama sanaa bu'ee ammas dhiifama siniin jedha dhiifama. Akka dhuunfaatti illee as keessaatii kennoo Haannichoo Turumbadduu Macaan illee asin jiru itti si himna isaan illee dhiifama jeeni isaan isin illee dhiifama godhaa fi har'a booda obboleetti keessanii obboleeyyan nama hundaatama kana booda. Ayyeessa kanarratti yaadan qaba. Ani akkuma nama jedhee yoon isaanii dhiifama gaafadhes wanti na xiqqeessu hin jiru garuu immoo ajandaa kanaan qabatanii waan baay'ee jedhaniiru warra mati maqaa dhoofte hundumti isaanii jechan taane jedhaniiru jecha dubartiin hin jedhamne jecha amilee dubartii cabsu jedhaniiru garuu jechi kun nan fakkaatu nabicha harrabsaa hin jiran haadha isaanii obboleettii isaanii haadha manaa isaaniitu dubartiidha. Jara duukaa harrabsaa jiru jedheen dhiisanii gaafa namni waraabee naaf ergu gaafa gastii korratti dhufanii na dhaggeeffachiisanii sababii kanaaf isaan na faarsan miti. An kana yoon balleesse iyyuu dhugaa dubbachuuf jecha naan jedhanitti akka namni hundumtuu gaabbu nan beeka. Maaliif ammalsiitti deebisee hin arrabsineen gaafa isaan waan barbaadan naan jedhanii garuu jechi sun gatii mari'amaa hin ibsineef gatii mari'amaa hin fakkaannee fi gaafa isaan suuraa kuma maxxanfatanii na arrabsan gaafa isaanii piraayibeetii kiyya keessa galanii waa'ee Wallaggaan arrabsamuu fi inni isaan na arrabsan waliin ilaallatu piraayibeetii kiyya keessa galanii waan meeqa gaafa isaan jedhan hin dubbanne. Sababii kanaaf rakkinni gara lamaan gidduu iyyuu jirti isiniin jechuu fedhe. Okay, galatoomi. Gabaabseen deebisuu yaala. Rabshir si deebisuu osoo hin taane deebisii kennuu osoo hin taane akkuma hubattuuf jedheeti. Ilaalchiitu dursee jalqabe. Akkamitti jalqabdee qoeqa nan fixa. Moodereeta kana maqaa isaa nuu baasii jennaan didde. Kanatti ijoollee hundumtuu hin haaran. Ani immoo guyyaa tokko dhugaadha. Si kadhadhee guyyaa meeqa guutuu hojii dhiisee akka irraa kana si kadhadhee namni sitti darbe mataa nutti jabaatte akkuma gurbaarraa dhugaa nama hedduu miira keessa gale. San kana goote irra immoo adiyyuu suuraa keenya suuraa tokkummaa kan Turumbadduu kan eenyuu kana biyya taachuu namni walirra guurtee taa'aa turte. Ani garuu guyyaa takkitti deeqaa 20 iyyuu hin taatu. Guyyaa takkitti galgala. Kana maanurraan dhowwuu mubaarakee sirraa dubbadheera. Sanaaf jechin dogoggora tarii akkuma beektu akka mubaarak jedhan aarennaan waan hin jiru beeku waan ta'e yoo dogoggoree achi keessi mufachiise wanni jiraate ambaayisee way haadha keenya rabsu waan ati hubachuu qabdu. So kanaafi dhiifama guddaa karaa sana dhiifama si gaafadhan karaa gochuudha. Inni kan biraani suuraa koo kan jettu wayii tursite. Suuraa sana kaayeraaf hin kaane hin beekun.
suullee dogoggora. Suuraan kee ka'amu sirrii miti. Ati suuraa koo kaa'ee malee suuraa kee ka'amuun dogoggora. Yoo annichoon suuraa kee keessa jiraatte isheen dubbatti sii kaasti. Yeroo sana immoo qoosaama keessa godhan malee ammeenya keef namni akkasumas si beeku hin jiru jechuu barbaadeeti. So waan ati mataa jabaattee fan si arrabsee kennuun illee kanuma dhiifama. Okay? Ayyee rakkoo hin qabu. Amma hawaasa kayyuu gortanii na arrabsitan gochuu koo fi dhiifama. Garaan keessan natti gaddee yookiin immoo natti aartanii jecha sana natti fayyadamuu dandeessu. Garuu kan na aarse maaliif firaayiveetii kiyya keessa galtee jecha hin taane jettanidha malee maawwaa dhimma sana irratti na arrabsitanii mitiyanii dhiifama. Maria Malaguesa. Dubbadhu. Okay, turun baddu. Thank you. Jalqaba ajandichumayyuu kan fudhatee deemee jalqaba aarree hundi keenyayyuu mana kootti wal agarree turre. Sirriidha si arrabseeran sobu. Atiyyuu waan hin dubbadhee si arrabse maxxansitee turte piroofaayilii kee jalatti. Kan ammoo personaalii anaaf kee dhimma dhuunfaa walirraa hin qabnu, duraan jibbinsa walirraa hin qabnu. Akka nam tokko akka obboleettii koo tokkootti duratti yeroo rakkoo waan tokko miidiyaarra deemaa ture ati ganaa ijoolleedha umuriin kee kanaaf miira keessan galiin jabaadhu. Homaa miti maal jedhee si jabeessaan ture akka nam tokkootti jechuudha. Ati sin beekta isa kana. Kana jechuun yeroo ati waa gochuuf turte sana wanta soba hin qabu, wanta paablikiidha waan ta'eefi akkas yaaduu hin qabdu kana gochuu hin qabdu sagalee sii qabeera soba miti. So kanammoo waan ati dhugaa nu dhoksiteef waan ati disrespect nu gooteefanii gadi bahee si arrabsee miidiyaatti bahee malee antakkaa namallee nama arrabsuutiin hin beekamu namni kun na beekaa akkuman arraba eegaluyyuu kan na goossee dhugaa waaqa jiraata dubbachuuf sirratti hin eegale jechuun hin danda'ani. Maaliif jennaan nama arrabsuutiin hin beekamu waan nama arrabsu takkaayyuu namni arrabsillee irraan darbaa. Walumaa galaa dhugaa barbaachadha kan hin si arrabsee yoo si gaddisiisee irra ta'ellee sirriidha namni wal arrabsee wal miidhaa. Anillee gama kootiin dhiifaman siin jedha namni dhiifama namaan goone dhiifamallee hin argatu. Kan hin si gaddee karaa biraa yakka biraa sirraa qabaadhee miti jechuu kooti xumureera. Kanuma galatooma. Anillee waamatti mataa jabaattuu fi waama akkasitti nama daadarkeessite sana na dhukkubee zanni si baree jira dhiifama naa godhe. Maaliif sin beeku walillee hin beennu dhiifama naa godhe maaliif nama tokko hogguu akkasitti waan tokko waan hunda akkasitti akka tuffii tokkotti ilaalamee wanta goote irratti zanni si badee jira dhiifama naa godhe. Kana qofaa miti ati soo Maariyaam waadaadhaa soortuudhaa simboodhaa ijoollee baay'ee sitti gufateera sababa kanaatti isaanillee dhiifama gaafa. Suuraa keenya maxxansee si gaddisiisuu danda'a. Suuraa kee maxxansees garuu waan sin arrabsine. Garuu immoo suuraa kee fayyadamuun kooyyuu si gaddisiisuu danda'a. Sarara dhaabattee sarratti. Isaatu nu warrabsiisaa turte ofiin bulaa kan jedhamu sana xaraggootee nu warrabsiisaa turte bareechite Maariyaam. Ani arrabsi hin jenne namallee nama arrabsiisee hin beeku yoomiyyuu taate. Nikerra seenee nu arrabse inni kun rakkoon qabu. Ani gaafa suuraa keessa maxxansee taa'uyyuu hayyoota gootota dheeratti barreessee maxxansee ta'a malee sin arrabsee saroota maalota jedhe irratti barreessee hin taa'u sii galee. So kana hayyoota irratti yaada qabduu gaafa jedhutu siluma siqiimii biraa walirraa qabduti allaa waale man hin beeku sin arrabsa malee ani kennoo arrabsii Maarqoosiin arrabsii Ebeluu arrabsii jedhee dubbadhee hin beekuan namni sun dhufee dubbachuu danda'a. Mucaa kana amma gabaabsaa jiran gabaabsan rakkina qabu yoo barbaadde jeeraadhima dhiifama gaafattaa annichoo hin dubbattee walitti dubbachuu dandeessu. Hin dubbatta annichoo dubbatta. Suuraa keessana fayyadamuu koo fi kennoo dhiifamaa guddaasa. Maal kolfitare? Kan qabanillee dhiifama sii godheera. Annichoon illee akkasii yakkiteettaa simboollee soortuullee deebillee ijoollee hedduu jira baay'ee isaaniin illee walumatti qabeeti dhiifama jedhe. Hundi baqa dhiifama jedhe tootaalee dhiifama jetteettaa yoo gaafattes gaafadhu rakkina qabu namatti hin jiraate. Ayyaa rakkoo hin qabu hangaraa dhiifamaa nama kamiif hin qabaanii dhiifama nama gaafatu. Maariyaam Malaguesa. Ati amma dhaggeeffadhu hayyoota itti ammaanu warroomsu jirta hayyoota hin jaamu dhaggeeffadhu. Sunuu dubbii qaba dhaggeeffadhu. Yeroo sanaan jedheen. Lakki hayyoota jechuun jiruusa maalirra dhaabbattee hayyoota jettee irra barreessu. Sunuu amma kijiba keessaa baanu
dhuga dubbatu jirra dhugumaan eegallee Yeroo dhugumaan kana haasofne. hayyoota kan hin jedhee fi isa isaan jechan taanedhaan jedhan sana. Anis bakka isan jira. Anama fakkeenya uumaa isin hin jenne gaafate suuraa xiyyaa Maarkosi taa'anicha walitti hiitee fiddee dhufeensi laalee laayiksi tuqee koflee kuteen. Garuu jecha ibsuu barbaadde waan biraati. Amma dubbii haa gabaabsinu. Angaba xiyyaarree fullee jee antuuta akkasii gattuuf telefaa deebiteen irraa abduu. Eega uummata dhiifama gaafate ana akka fettillee osoo narra fittillee irra kaa'anne dhiifama si godhee sin jee dhiifama nan gaafatanii hin jeeni. Ati amma wanni guddaan sigara tolfadhu. Namoota dhuunfaati dhiifamallee godhuu baattu dhiifamallee gaafatuu baattu. Eega akka uummatatti uummata dhiifama gaafattee dhugaa jirtu ta'u uummataa namticha waan kana si dalagsisee yoo baaftee kunu waan guddaadha hedduu galatoome akka fayyadaman. Dhugaa rabbi yoo dubbanne wallahi galatoome. Akka tana duraa garuu mataa jabaattee hijibdeetis waa hedduu takka goote hijiba hedduu nama hedduurallee hijiba keessa. Ani mataan kiyyaa hijiba narra keessee takka ansii wargee sin beeku san dura sin beeka waa hedduu narratti godhaa turtee naan jette. Ansii hin beeku immoo guyyuma sanii si arge argasiisa kummaratti. Garuu maqaa kan kedha ga'een ture suuraa kan ta'e rabbiin argate kan agarreen san dura. So aarii keessa jirti iyyataman si dhiise garuu nan beeka nan hubadha miira keessa jirtu ganalleef yoo miira akkasii keessa galtellee irraa waa baradhu namni hundi diina feetii miti hunda xilaata fittiin godhin nama hunda hin cofin nama hunda bira kuttee biyya akka biyyatti biyyallee namni ajandaa feetame namni biyya maqaan balleessini wama hundaafuu nuti dhiifama si angama kiyyaan dhiifama si godhee atillee rabbiin si haa dhiisu jabaadhu dhalaati. Jiraatti dhiifama. Wannatti gadduu dandeessa. Aynoo nan beeka. So kanaaf dhiifama. Yaa galatoome bileetti teenya raabuun nu jaran ni gaa. Sini galee atis ganaa nama madeessini dhalaa ta'ee dhiira ta'ee dhalaan dhugaadha walitti naaftan miira inaaf akkasii jiraachuun ni mala ammoo hama si cokuu si deemuu itti dhiyaadhuti fayyaalummaa agarsiisi irra wayyaa ta'e jechuu barbaadetti hedduu galatoomi ulfaadhu dhufatolii jette Oromooni dhufaatiidhaaf nu cinqitullee dhumti ishiidhaa bareedduudha amma booda waan hamtuu sirraa arguun qabnu dhageesse rakkoo tan ta'e dursee hojii jira nuti obboleeyyan feeti. Tole keessattuu namni ijoollee nama akka waan akka kennoo fa'aa warri si biratti jiru. Wanni hafe tokko jiru annichoon akkuma tokko annichoon baay'ee dubbatu ta'e hin beeku. Yoo waa'ee dhimma ishee dhiifama walgooti wal arrastartu ta'e hin beeku. Yaa wal dubbisaa isin lameen. Kiyyallee naa kaasisi jennaan hin kaasisne an deebi'ee yoo dhaqeen ilaallee malee waan biraa waan irratti walitti bu'uun hin qabnu jechuu fedhe. Annichoo waan dubbatu qabda? Annichoo muturaa kaafadhu mee? Muturaa kaasitii suuraa sana kaasettamoo hin qabu? Suuraa yoo kaasuu baattis ni kaaftee rakkoon qabu dura isaa walitti fayyuudha malee walitti dubbadhaati dhiifama waliin jaa wal dubbisaa isin lachuu obboleeyyanii yoo suuraan viidiyoon dalagamtee jiraatte viidiyoon ni kaati. Annichoo muturaa kaafadhu. Bolesso ijini gugubatte hanqaata ka. Annicho. Amma turis ni namtu nama ni taa'u deemte rafuu jirti moo? Annicho. Maybe hojiirra jiraachuu dandeessi haa bulfannu bas. Hojiirra jirti taanaan. Isaan lameen ayyee keessallee wal fiduu ni danda'ama. Akkasuma miti isheen dura seechuun suuraa sana kaasifna yoo suuraa amma yoo jira ta'e. Sanuma ambaraan jiru bakka. Isheenis bakka ta'e. Maarkos waliif fidi isaan lameen dhiifama waliin jaani wal dubbisiise. Obboleeyyan haroo adda dandaqanii asmarratti. Bukoowwan ishii dubbadhu qabu. Bukoowwan jechuun maali? Inni dubbatu jirti biyya lafa kana qallitti maali? Nama guddaa tasira nama gurguddaadha. Dubbadhu hin dubbata ta'e. Annicho seegaar. Okay. Rakkina hin qabu. Buuseera. Akka isheen viidiyoo kaastu itti himaa rakkina hin qabu. Kanuma dubbiin hunda keessan waaqayyo isin eebbisu. Maariyaam. Dhaggeeffadhu. Namni tokko ani jibba keellee hin qabu. Waan ammaa si dursaa turreef akka dhugaan kan kun ba'uuf akka nama keenya wajjin walitti fayyituuf. Si galee. So kana booddee wanni gochuu qabdu dhugaa rabbi jedha nama kana hundumaa jati fira kana booddee atamma kana booddee fira keenya si galee turuun badduun obboleessa kee hundi keessa nama as keessa jiran hundumaa wajjin bira kottu xabadhu kana booddee jechuudha yoo rakkinni jiraate ijoollee kolkollee ofiin bulaa maal jettu kasii kana wajjin diiliin godhin nama gurguddaa jira namni si madaalu so akkas godhi yoo rakkinni jiraate nu hubachiisi karaa kamiinuu si bira jirra. Namni si sodaachisee dhiisee nutti yoo dubbiin jiraate
Ati kana booddee fira keenya okee obboleettii keenya achuu barbaadeeti galatoome. Galatooma ulfaadha. Okay. Mubarak Ops, anicho maaliif ol deebiti? Mutirraa qafadhu. Bakki wacan jira barsanii fi. Rakkoon qabu waa wacamu dubbadhu dhifama jiin. Ati muditara maal gootee warri koomintii afaan bantan jala namarratti meeshaa. No, muditarri haasanii waa'ee muditarri haasanii jiru dhifama waliin jira. Koosiin deebisa. Kaasin kennini fiiriis maali? Muditarri haasoo jirra amanuti. Laa. Maal barbaadda nama isheen? Dhifama hojii wajji haasaa obboleettii wajjin. Haasaa dhaggeeffataa turtanii maal deebitee nu gaafataa irratti? Dhiifamni kamaali dura dhiifamni maal irraa? Maalirraa haasaa jirra? Hin dhageenye jechuudha kan guutuu haasaa bulle. Jechuun maaliin balleesse nan arrabsee moo kan maal ta'u suuraa kiyya meekaappiin bacabbacee irraa sirbaa. Suuraa qofaa miti nullee anis keessan jira dhaggeeffadhu. Anis keessan jira dhiifama gaafadhu isin hin jenne dhiifama waliin jaajin. Isin warra dhiiraa warra gabba'ee namarraa dubbatu malee ani dubbadhee hin beeku fooloodhaa ishee hin. Okay, dubbiin miqaaridhaa lamma miqanii maaliis dubbiin miccirin dhiifama ni jettaa moo dhiifama waliin jettan moo hin jettan? Habibi balleessaa kiyya malee dhiifama maal fin gaafadhe dura gaafii gaafadhe umbaddu muitii qabadhu nan gaafadha. Muitiin qabadhu balleessaa waan gaafatu akka jiru haasannee finni dhaggeeffadhu. Himte isinis. Gaafadhe yoo na beekte gaafadhe waan jedheessan dubbadhe nama dhiifama gaafadhu. Anicho dhaggeeffatu sinima amma tapha ijoolleetti hin jirru. Mixiyyoon dhiifama jette dhiifama jii hagas dhumatti haasaa biraan dandeenyu ni gaa. Yoo dhuma biraa qabaate nan gaafadha. Dhiifama hojii isin hin jenne mixiyyoon dhiifama isin hundinuu jette dhiifama hojii bira qote maali? Turumbadhu isin galte qoy. Nan gaafadha. Annicho dhaggeeffadhu. Inni isheen jedhe ilaa ishee nama waa irratti si komatte isati suuraa sana keessedha. Suuraa. Okay, Marcos keessa qacaranaa kan. Marcos shabakaan kan jiru Marcos nasa kan jiru. Munira qoy nan deema Marcos nagatti dhaabbadha. Munira mutirraa qafadhu bisa. Oye, oko. Ani reefo Munira hin dhageessame? Naam. Dhimma tokko sirraan qabu obboleettii gaate waan balleessine an akkaati Mubaarak fidduu fi sirra gate eeggosanii afoonaa hin dhageesse. Mubaarakatti namni dhiyaatu si dhayxee akkati fidduu fi sirra gate waan biraata akka sirraan qabu afoonaa hin laa. Wallahi ati qulqullu laganaa asirratti argite dhalaa asirra olii fiiddoon keessa. Wallahi bagara gatte maaltu si geesse bakka kana bagara gatamu qoy Mubaarak Ops Munira afoonaa hin laa sittiin balleessa obboleettii jaa. Wanni an jeesun hundinuu ati qabduu miti an akkata Mubaarak fidduu fi siin jee afoonaa hin laa yeroo gaarii qabadha. Isinitti haa ta'u. Amma nagaamu sagaleen koo. Mariyamaa galatume tilleen yeroo gaarii qabadhaa jiran. Nagaamu turumbaddu. Galatoome tillee yeroo gaarii. Yaan isin dubbadhaan yalla. Ni dhagama sagaleen kee. Yaa nagaamu. Maal jette dubbadhu xumura. Yaa ila dhaggeeffadhu. Inni isheen jette kateen jala ati waa balleessite miti isheen dubbatte nan arrabsine suuraa koo keessee suuraa koo naa kaasee jedheen sarratti koomadhee suuraa koo naa kaasuu diddee kanaafan piikchara ishee fidee siin jette situ dursee suuraa kaayee akkasitti hubadhu. Suuraa wanniin kaayee fi dhaggeeffadhu. Suuraa wanniin kaayee fi ani ishee hin beeku diimtuu taate gurraatti taate hin beeku. Aduma ajandaa moo beekodhan sanan ani ajanduma poost ishee godhe malee. Bakka ta'u bakka gabaabsi beekeera sanumati bakka atis kaasii fi ishee dhiifama bakka atis kaasii fi ishee dhiifama bakka atis kaasii fi ishee dhiifama. Bichaatu TikTok irra poost godhe maali? Ani bichaatu TikTok irra poost maali? Ani bichaatu TikTok irra poost godhe maali? Ani bichaatu TikTok irra poost maali? Ani bichaatu TikTok irra poost godhe maali? Ani bichaatu TikTok irra poost godhe miti fooloo deebisee hin beekon. Dhiifama hojjenne. Bakka amma dhiifama walii godha bakka dhiifama walii godha moo dhiifama walii godha. Ati dhiifama na gaafatte waan naaf dabalu hin qabu yoo dhiistes immoo waan narraa hir'isu hin qabu dhiifama yoo si gaafadhe qaba jira. Kanaafuu suuraa koo meekaappii baxabbaxxee itti siluma meekaappii dibattee jirta. Suuraa kee maxxansuu koof immoo dhiifama isiniin jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadha galatooma ulfaadha. Rabbiin isin haa eebbisu. An dhiifama yoon si gaafadhe kabajaan narraa irratu hin jiru anaan. Dhiifama nama gaafachuun kabajaadha. Gaafattee na gaafachuu baatte eessatti wal beeknaan maal naa goota si maal si Wucine. Thank you. Galatooma.